biddeen chol kaaste silaa naafsi har'a matte ka maaddii keessattoon jireenya koo keessatti dhiira akkamii jibbaseeti dhaggeeffadhu dhiira biddeen maaddii dhiyeessanii fi kanas nyaadhaadhee wayii fuudhee lafatti gadi dhoobu wayii fuudhee namatti achas dhoobu sana abadan nama akkasii jechuudha laa malsi illee hojii hin deebisu isallee miidhuun barbaadu lafa inni jiru bichaa sokkaan dirruma inni jiru hin ga'u lafa inni jiru hin ga'u waa hin jaalladhu ilaa biddeen atti natti laxxaftu inni nama jette kunu qixxee gooteeti dhiifama jedhe waaqayyoodhaan ana miti rabbi dhiifama jedhe maaddiin kabajaa qaba sijjammara waaqa ilma oromoo taateetuni biddeen sana fuudhee jette si dhoobachuun iyyuu biddeenni kabajaa qaba maaddiin kabajaa qaba maaddiin kabajaa qaba maarree amma balleessaa keessa shammana jedhama shaffanachuuf osoo hin taane isaan ma jette sanatti dhiifama jedhe rabbi anaan miti hin jedha sijjammara hin jedha. Nagaani fararri waaqa isiniif baay'atu hordoftoota chaanala keenyaa kan taatan marti keessan akkam jirtu fayyaa keessanii nuun nagaa irraa qabna nagaan nu bira jiru isin birallee jiraatu jecha namoonni chaanala keenyaa faaraa taatan subscribe share like gochuun nu jajjabeessaa kan immoo nu jajjabeessaa turtanis immoo galanni keessan galaana jecha torbee darbe keessa piraankii jedhamee wantoonni garaagaraa irratti dalagamaa ture. Piraankoota irratti dalagameef har'an kana immoo xiqqoo waan guddaa sotu hin taane waan xiqqoo tokkoon piraankii hawwii irratti dalaguu barbaada. Piraankii irratti dalagus gaafa ayyaana darbetti jechuudha deemee rifeensa sirreeffadhu aqitti rifeensa hojjetadhee birrii kennee fi birrii maallaqa kenneef illee hin barbaadu jettee ittiin irraa turte jechuudha. Har'an kana garuu utuu hin gaafatin wayis natti hin himin zim jettee deemtee rifeensa sirreeffattee amma iddoo mana rifeensaan jiran an jettee turte achi amma dhuftee ollaa deemteerti gaafa isheen dhuftu eenyu si hayyamee akkamittiinis deemuu dandeessi eessaa dhuftee dheedan nan gaafadha walumaan haa ilaallu. Amma gandaa dhufaa jirti. Anis kaameraa dhuunfadhee eegaa jira. Kaameraa kutalfadhee jira. Gaafa isheen dhuftu asumaan nan waamaati. Wala hordofnu. Maal akka isheen jettu. Wala hordofnu. Garaa koo. Haa? Nageessu? Baay'ee. Kottume? Maalodha? Sodaattaa maalani? Maaltu? Kamaraatu godhata. Samantatti godhata jechuudha. Maalodha? Maaltu ta'e? Maali? Rafni amma yoonaati? Maal dhageenyaan iyyuu kanatti rifeensa sirreeffatteerra. Maal jechuudha? Waa dhagaanii rifeensa sirreeffatu? Waa namatti himamee ka'ee rifeensa sirreeffatu? Ayi gaafa kaanii deemiti rifeensa kee sirreeffadhu gaafa hin jedhutti rifeensa deemtee sirreeffatu turte. Har'a garuu maal dhageessite wayi natti hin dubbanne iddoo akkasii kanaan hin jenne hin jettee dhuma ofii keetiin deemtee rifeensa kan sirreeffatte maal dhageessite immoo eessa oolteeti? Ayi sana gaafachuu duratti nama gubaanaan mana namaa dhaquu irra rafattee nanneen narra fayyadamne akkamitti eessa na eddama narra faa jedhee ture garuu xiqqoo kirna jedhe. Maaltu qirsi jedhare narra funaa jettee turte tokko. Akkatama kee kanatu qirna jedheeti maal dhageessiti? Maal godheetini noo maalan godhe? Maal dhageessiti? Moo eenyu si waamee eenyutu si kaffale birrii rifeensa hojjettee hojjetatte? Yoo si kaffaleeti. Rifeensa dhaqee mana mataa dhaqee rifeensa hojjetachuu gootutu gaaffii ta'e moo? Gaaffii natti ta'e yeroo kana si kadheeyyuu miilatti si kufeeyyuu nattu. Har'a maal dhageessiti kan? Yaaduma dhaqi dhaqi naan jedhee nan naqe. Yaadee dhaqi dhaqi naan jedhee? Yaaduma dhaquu barbaade dhaqee sirreeffadhe. Maal rakkoo? Ganama sadaallee bor karaan deemaa jette turte bar. Bor karaan deemaa. Biyyaansi yoon karaas deemee mana jedhee yaadee garuu karaa deemaa hin jiru jamma biyya deemaa dheekee biyya immoo akka kanatti hin ta'udha. Dhufiinis sirriis miti karaan deemanii jedhanii. Bakka kanaafuu rifeensa hojii hojjetadhu si gaafachuu qabamu si meeyyamsiisamu. Yeroo kaan gaafan si kadhadhoo deemee kotta keessee akka sirreeffadhu gaafan si jedhu iyyuu. Ayi fedha kan qabdu sirreeffachuudhaaf yaada xiqqoo gaantinaan kee fedhiin kee baay'ee muraasa. Har'a kana garuu deemtettee
Intanatti turte. Ano hojii gaafa nufi jedhu sayyuu manni cufaatan nufi. Gaafa hojii dhufu. Innaa qulfii koo ani baatadhu deemii siin jedhe qulfii si jammat maa qulfii baattattee hin deemne. Qulfii deebbaatta deemuu illee qulfii baattachee deemuu kootii miti. Mana ubbanii ol galeeyyuu maal hojjaattati mana cufaatti galaan. Jechuudha. Mana cufaatti dangalaa attamatti waan isaa tuffiidhamoo maal bakkeetti qabdaati inni deeziin jettee bakkee deemtu. Maaltu jira? Maalodha annoo waansa. Maalodha? Maalodha? Isa yuusin gaafatamu? Innaa mataa dhaachuutu amma kana mataa dhaqeessa. Yeroo kan gaafa si dhaqeessin jedhu gaafa dhaqeessin biraa jala qabdamoo eessa olti asii jammar. Eessan deemaree? Dhaqi gaafa sin jedhe maaf hin gaafa sanadha dhiisee har'a dhaqee homaan rakkoo qaba. Maaf natti dimni? Birrii isaa xiqqoodha dhaqee sirreeffadde. Birrii meeqaan sirreeffatte? Meeqaan sirreeffatte? Birrii baay'ee miti gatii harkaa bitaan kaffale qaama wiyyii manaan qabaatte dabaladde maachuudha. Birrii baay'ee. Gaafa nageessin jedhe maaf dhiifte? Maaf hin naqotte? Amma si jammara ati waan naan jetteef hafeedha fi moo dubbii biraa jalaa qabda moo mana akka waan biddoo biraa wada sitti fakkaateeti. Maachuudha. Iddoo toltumatan beekadee ganama mana baate isa nama dhufee kan itti hojjetaa jirtu. Maarree ol hojjedhe maarama nyaatte miti maa sa'aatumaan si bilchaate nyaatte miti. Iddin ol galee dumee kan itti hojjette. Ganama dafee hin dhanne. Sa'aatii meeqa dibate? Ganama mataa kaleessa dhadhaa dibadheen turre. Sa'aatii meeqa dibate? Dhadhaa dibadheen turre. Isa ofirraa miiccee qoy keessatti nama miiccee maal jedhee mana sirreeffadhee waa meeqa hojjedhee qodaa dhiqee maal jedhee tanan dhaqee mana mataa akkoo sa'aatii 7 moo alatti hin deemen. Isuma naqee immoo warafaan arganne. Okay. Warafaa maal ta'e ayyaana maal jira ammoo wattati warafaa. Lakki dubbiin tun ija qabdi garam garame maal inni qabbadaa garam garame dubbiin. Maal dubbittiin ija qabdi bee waansaa. Maa jechuudha. Utuu sangaan iyyiin qacceen iyyiti. Kan inni aniyyuu qabuusiti iyyaa isumayyuu. Maala isaa maa jechuudha. Ishee miti yaako. Maa jechuudha ree? Yaaka ishee miidha beeru gaamee itti yaadeeti. Maalitti yaade? Si jammaree fudhattee yaaddee tiraati akka kanatti neessan akka kanatti cinqiidhaan. Ayi narra faayidee ka'een nan natti ta'uu didee. Maaltu si ta'uu didee eessan akka kanatti cinqiidhaan eessa dhattee akka kanatti. Si jammar mana mataa dhaqe oguu mana mataa dhaquuf jiru garuu iddoo ta'etti goreera hin sobu isammoo mana namaati malee bakkaati yaaddu kana miti. Eessa dhattee ati? Obboleetti maazarii biratti. Ati kamitii kan obboleetti maazarii biratti? Isheetti itti goreetu mana deemee ganama dhaqee taraa isheen achi sanannoo isheetti naanne. Bakka kana dura dhaadheetti naanne. Achi birri baay'ee namarraa fudhatan. Dhaadhee ichi dhaqee isheetti goree ijeen immoo mataa dhaadhee dhufutti buna danfisee naadde bakka. Kana dura maal sin jedhee? Buna nuge. Iddoo tirattu kamiin iyyuu beekuun qaba sin jedhee sirba. Riffe bahe. Dhugumayyuu garam dubbichaarra. Sirrii dhumma sii gaafachaa amma. Maa inni garam. Lafa ati deemtu iddoo dhattu dura natti himtee an hubachuu qaba sin jedhee sin himne. Maa jechuudha. Maa jechuudha? Annaa. Bakka dhaquuf dura keessa gootti yaadan qabu. Biyaansi biyya nan deema laata jedhee ka'ee biyyoon deema immoo kaleessa dhalaa dibadheera akkasumatti deemaa sanan biyya deema. Jechuun birrii xiqqishuu keessaa hin qabaa birrii baay'ee miti. Dhaqee ittiin naadhe waan ittiin naadhe. Osoo ammoo birrii sun naan gootu ta'ee silaaseen gaafadha ture. Achumaan iyyuu dhageessa ture. Lammata immoo sabsabaa irra hin jira silkii. Meesajii nan barreessitu yoo silkii dabaluu sitti ulfaate meesajii nan barreessitu. Iddoo akkasii na kufedha. Iddoo akka kanaan na kufedha. Mana rifeensaa na kufedha. Qeerri rifeensa jettachuu jedhamte na barreessii naan barreessitu. Maal raansaa? Natti siiqqataa artame jechuun narraa siiqqi. Akkam? Natti acha siiqqataa artame numayyuu na rukutuuf immoo. Maafan si rukutaa? Inna maarree rabbi fuulli kee yoo akka nama sodaachisu waaqa maa inni jafee jira galfadhu. Maaf sodaatta? Maa nama nama sodaachisu. Maal waan gootee qabda moo maaf sodaatta? Ani ko si jammar dubbittiin ija qabdi jedhe jalqabayyuu. Ilaatama waa'ee mataa miti kasi dhukkubsi waa'ee mataa miti kaasaa hartu waa biraa haasaa hartaati rakkoo biraa himataa hartaati. Malee waa'ee mataa amma kana dubbicha nama hin dubbisu. Dhuguma garaa koo waa'ee mataa amma kana dubbicha nama dubbisaa hin jiru. Garaa kottaa sayyuu? Ilmaa maqaa duraatti si yaamu dhiisee. Na yaamii nyaata lammaffaa akka jettee kana boca. Akkam? Lammata akka jettee na yaamii. Akkam? Bakka.
eenyutu si waamu akka kanatti namni si waamu jira iyyuu. Arabaatii amma na yaamteen turre. Amma qoosaa fite dhugaa garaa booda deemi ka'ee rafi. Harrammoositu situnatti magaabaraa akka jiramu. Inni namni gaafa mana namaa dhaqu qonna rafa jettee gaggabdee ishi waxinni sa'aatiin darbee ittoo amma dhuftee hojjettee naakiniti jette aarte amma yoon ammoo maa teessee na eeggire. Adalle meessayyoo immoo manatti dhugattee buna dhuguun deema akkuma barbaadde bakka ati fiigettee buna guddaa wayasi bunni waddaa akkuma mana jiru bunni itti hundee bunu. Waayee tabalaa zaare. Gaafa barbaadde. Ade. Akkam taartaara. Akkam taartaa. Amala finne baasar tawa. Amala ma duraan hin qabne amala haaraa baasar ta dhugaa. Yaati. Amala haaraan sitti baasee. Kanaaf bakka akkuma barbaadde deemtaa jira. Sanna kee akkam barbaade. Manni mana gugubdaa waa kana bakka kana immoo seexana ofitti na gochuuf jirtu. Suuqii dhaquu yoo gabbaate. Dura kan nagaan haasaa ture amma seexana ta'uuf jiraan. Dura beekuu qaba dura natti miisi. Sinjireessiti beekame. Inimmoo. Inimtu taanaan inni kun immoo rakkoo biraatti nu geessa. Gara jireenya inni kun jireenya diiguu malee jireenya ijaaruu miti kan inni. Gaafa mana mataa dhaqu sittan bilbilees nama rifeensa sittan hima gaafa suuqii dhaqu sittan hima gaafa gullisii takka waa takka bira. Maal eegalee si dhadhee deemamoo? Wanta hin binne tokko mana kana keessatti ta'uu sin qabu dalagamus hin qabu. Beekennan immoo waan kamiin isiin ayyama. Wayyoonni isaa abbo Faayyoo santas deebi'ee rabbi kan oolchedhe namichi. Isa abbo Faayyoo santas deebi'e. Faayyoo abbo? Isa warra dur santas deebi'e kan rabbi gaafa gabaabaa teessa oltee gaafa bishaan buteessa dhaqxee dhufteessanii mana na dhufaa jira yaa rabbi. Daqiiqaan itti suuqii dhaqxee deebi'e tokko daqiiqaan sii qabamu bara kana booda. Maaliif bakka si amanuu hin dandeenye? Giitaas. Si amanuu hin dandeenye. Ara kana zimti basma'am jedhi maalidhaati? Basma'am maaliif hin jedhare? Waan basma'amna jechisu hin jiru. Maalaasaa mucaan irra fayyaa qabdaati? Lakkii dhugeen nufi. Sijjammar akka kanatti hin cinqiidha. Eessa dhaqxee yaaddaata sijjammar? Faxaarii hooy. Maali cinqii maali? Maali nama sodaa hunda dhabe waaqa sodaan sodaadhu ani. Ariifadhu. Innaa kan maali akkas babbareeddee. Eenyutu bareeduudhaaf hundumtiyyuu? Kanuma gugubadde jirtu durumayyuu kanuma naarse jettu. Maaltu na gube? Isuma babbareedee dhufetu si aarse akka kanatti. Utuun ammee reefuun babbareedee dhufaara malee ganama babbareedee bahee hurufa oolee dhufaan jiru. Babbareedullee babbareedeetuma rifeensa koo sirreeffadhee garuma abbaan manaa koo jiru mana kootti gale malee ganama sa'aatii meeqatti baate mana? Sa'aatii meeqatti baate? Sitti neessa jalqaba irra siin deemu. Meeqatti baate? La irra siin deemu si jammara irra hin deemu. Abadan amma waan siin jedhu si galteerti dubbii. Osoo ganama manaa babbareedeen akka kanatti ba'e ta'e eegganna shatti sirrii. Wanta hin beekne garuu amma dhaqeen reefu bareedee manatti galaara. Beekeen. An beekee akkasuma irra. Amma waan hundumtuu maaf gaafa mana mataa natti bilbiltee natti walitti jedhame. Kanas kana booda sitti dhimaati. Abadan ati gurruma kee qaradhu na eegi. Rakkoo tokko hin qabu. Gurruma kee qaradhu na eegati. Garuu immoo. Gurriin qarama. Garuu immoo. Gurriin qarama. Amma dhaggeeffadhu kan dubbiin akka jechuudha. Har'aati dhugdeer taa'ee. Maa. Osoo aan argina duuba deebitee fidamtee dhufdee jechuudha bishaan bichaa asirra jira. Dhaggeeffadhu. Garuu kana booda birriiti jala saantima takka mana mataan naqu. Kiisuma kan keessa kiristoosii. Kiisii kan keellaa akka kaayee bilee fudhatee nan barabaree fudhatee. Kan kiyyaa hin dhaqee gaafa sin jedhamu mana rifeensaa dhaquudhaaf iyyuu fedhamu. Sijjammar kiisii kee barabaree fudhata. Kiisii kee barabaree godha. Osoo dhabeeyyuu malaali. Yoo nani birrii kootiin mana mataa dhaqe sijjammar guyyaa sadii tan dhaabbatanii. Guyyaa sadii. Isa kanaan bagaa guyyaa sadii nani guyyaa sadii tan dhaqee dhaabbatanii. Ina mana mataa dhaabuun guyyaa sadii miti guyyaa lama ta'e kanan beeku yoo ta'e guyyaa sadii miti guyyaa lama ta'e yoo dhaaddu nan beeka yoo ta'e jechuudha. Garuu tun hin beekin miillee kee mana kana keessa gadi fuuteennan anaaf sii kana booda. Miillee kee tun hin beekin mana kana keessa gadi fuuteennan anaaf sii. Maal ta'a? Wal reebna. Wal reebna. Isa yoo na reebuudhaaf gana wal reebna nayi. Nareebu kajeeltaa yaadatti. Jeekas. Garuu si dhukkubaa yaadaarra.
Si dhukkuba yatar. Lakki. Lakki dhugumayyuu dhugdee jirta kiristoos dhugdee dhuftee. Fayyuma kun jira. Dhugdee. Fayyuma kun jira. Laa ijji sun diddiimattanii akkana ni. Ijji sun diddiimattee dhugaa dhugdee. Biddeen amma nyaadhu koo gaafa hin taa'e nyaadhu. Laa biddeenicha nama keessee bichaa kan jennu. Giddiidhuma sabbaa kun naqamuun beekaa nyaadhe malee akka nuti gubachaa jiruuf biddeenicha immoo nyaadhu ture. Ijatti sila xabuufan ture. Biddeenicha ol kaastee silaanaaf si har'a dhumatte ka. Maaddii keessattoon jireenya koo keessatti dhiira akkamii jibbaseeti. Dhaggeeffadhu dhiira biddeen maaddii dhiyeessanii fi kanas si nyaadhaadhee wayii fuudhee lafatti gadi dhoobu. Wayii fuudhee namatti achas dhoobu sanaa abadan nama akkasii jechuudha laa malsiillee hojii hin deebisu. Isallee miidhuun barbaadu lafa inni jiru bichaa sokkaan. Dirrama inni jiru hin ga'u. Lafa inni jiru hin ga'u. Waa. Hin jaalladhu. Ilaa biddeenatti natti laxxaftu inni nama jettee kun qixxee gooteeti. Dhiifama jedhu waaqayyoodhaan. Ana miti rabbi dhiifama jedhu. Maaddiin kabajaa qaba. Sijjammara. Waaqa ilma Oromoo taateetiin biddeen sana fuudhee jette si dhoobachuun iyyuu. Biddeenni kabajaa qaba. Maaddiin kabajaa qaba. Maaddiin kabajaa qaba. Maarree. Amma balleessaa keessa shammana jedhamsa. Shaffanachuuf osoo hin taane isaan ma jette sanatti dhiifama jedhe rabbi. Anaan miti hin jedha. Sijjammara hin jedha. Minaan yoo bushaa illee yoo mi'aa illee. Minaan bushaa fi mi'aa jecha jiru. Minaan bushaa fi mi'aa jecha jiru. Ilaami ammoo wal dhaggeeffanne wayyuu qoy katantoon Lakki waan kan keessatti. Ani sama fixxisiin hin jenne dubbiin hin hubanne jira. Midhaaniin bushaa isin mi'aa isin jechuuf ani haasaasiif sirreessuuf malee yoo aartellee yoo qabbanooftelle yoo midhaan sun mi'aallee bushaallee ta'e dubbii keessa keetti obsitee achi maaddii sana kabajaadhaan akkuma nama nyaatee quufe jettee kaastee waan dubbachuu qabda malee maaddii fideen isa keessatti achas dhobanii sun ilmi Oromoo biran jiru kabajaan. Salphina ta'uu qabullee. Ana mitiyyuu maaddii suusi qasasa. Kanaafuyyuu isa jettetti rabbiin dhiifama gaafadhu ana mitiiti. Garuu isa amma jette dhugumatti amma kana parsantii 100% si aarsuu isaati hin beekne aartee jirta erga ta'etti dhiifama. Kana alammootuyyuu garuu birrii biyyaa hin dhaadhu tana bicha dhageeffadhu. Har'aa qabee mana mataa dhaqee birrii qotuudha. Malkaa. Isa kana hojii kan barbaadamu. Kana. Bakka dhaqee rafadhu. Akhirnya apa tuh? Bekam-bekam. Araf mana sofa rafa. Lam berarti siapa? Sofa rafa, wah dia meraf. Dia. Bakal ada gara. Jauh frashi sunata anjuran, nama sofa rafa. Ada gara kan agak. Juga frashi nata anjuran. Dia. Lam tadi meraf nazum. Nak frashi sejamar mata anjuran. Wailah apa buat iraf? Tak rafi. Nah, itu mata kemarin aku baca dulu. Daim. Kau Malan. Omayu nanti. Nggak tahu. Biasa atur fuge itu bayar 3 made jira. 10 na jadi jira. Malan. Ai, omayu ini bak ulun magala. Saat kamu. Free tadi referensi kan dia kemana? Aduh. Ayo wajar tayo. Ani mari gerak aku. Ais ukuran jero fayar ta. Fayar mungkin ya ayo. Karena kamu jual negara. Kamu nanti dai mana mau tante wala so sindan do. Jadat kabaja. Mala satu dia sa mam jenni satu kan wana arsu ya kan nagan bulle. Ai, ndak nak kan tur regaru. Malu are. Normal. Mal ture. Omayin tur. Ambe sejamar washa ke ko ini member badar bundan ne nyamali. Leo. Ai tayi bisa ke? Hah? Mal gora turte. Video sih orang. Kamali. Wae mata ratti, wae refensa ratti. Infayite. Infayite. Are bagi. Ay mo kada ni jowan mo kun negara se uga bawo le bakano le hima o le ya rabbi bunan o le hima no. Mar ko baik kabare. Ayo, lagi foto lagi juga foto naga. Aha, shirin gadda she bishani je fatte chuda. Indaun she bishani makna inde fad. Waq. Jamara ni soda bishan kesa na kekisi. Kristos soda. She bishani. In soda de jamar bishani soda de. Ani ko si jam. Sidira gabe waqa garako. Tugo zarte. Ma jechuudha ne sawulte amal duraan hin qabne sanbaate sangalte waan akka kanaa jedhan si jamara ta'u ko waan jedhamu hin qabne amala kanaa ko tasuma iyyuu hin qabdu.
Boris tani sana solte solte galte. Enna cirraashumayyuu koo akka kanatti sa'aatii meeqatti baatee ayyaanarra warafaa godhata akkamittarra warafaa godhate gaafattu koo dubbiin gara tajaajilatu ilaalame. Beekuma barbaadeetu waan. Siraa keessuma dhukku biraan kiiti kun dabboo keessuma dhukku baafattee turte fayyite. Ilaala waan takka takka sirraan kan falanne. Amma ishee amma dhaqee baatee fudhatte naa godhe. Waan afite furi qabaatee na dhukkubaa jira amma yuutti galgala xinaa goota dheen ture furi qabaatee fudhatte naa godhe dafi. Dafi. Maal achi dura godhanneeti? Maal qabaatee namaa godhu moo?